Amma maal isinii bituan? Maal isinii bitee deemu? Raanii. Raanii barbaaddu? Koyyaa. Ishii abbaa koo. Shira. Ilboon na duraa dhufte haalli na duraa dhume jennaanan salphadhee bakkeetti hafe malee ilma koo kan akka. Haala kanaan bakkee keessatti kufanii argamu waan ta'eef. Maqaan keessan eenyuuni? Abbaa Hasan. Abbaa Hasan. Akkam isin? Gaariidha abbaa koo. Jimmaan erga dhuftanii amma? Amma bishaan waggaa 3 waggaa 4 ga'ee. Iddoo kana bultu iddoo kana jiraattu? Ergasii farankaa argadhee maadaraa birrii 20 kaffalee bula. Ala farankattiin harkaa fixxu. Gabbaaftee na ariyatte. Birrii meeqaan bultu ture? Birrii 20. Eessa bultu ture? Kunoo gara olii kan. Maal jedhama iddoon isaa? Kunoo mishiinii kana gararree. Mishiiniin galleessin maa? Gallaan jarra durii malee jarrammaa hin didan. Mishiinii keessa sin ari'atanii? Hin ari'atan. Maal jedhan? Maal si fayyada tiichi? Ilkaan hin qabdu. Giidoon kee dhumeera. Maal si fayyada jedhanii baatanii ganna ari'atan. Amma idduma kana jiraattu sin? Kunoo asumaan bula. Maal akkasinii goonu barbaaddu? Maal akkasinii goonu barbaaddu? Akkuma Rabbi isinii mallateeti. Akkuma Rabbi gooftaan isinitti mallateeti baata. Amma maal isinii bituan? Maal isinii bitee deemu? Raanii. Raanii barbaaddu? Koyyaa. Raaniin birrii meeqa? Birrii 30. Birrii 30. Birrii 30 isinii kennu ammaan? Ishee abbaa koo. Na eebbistuu? Wallaahi. Ishee. Baankii Rabbii keessaa gaticha kenna. Dhaamee? Ishee. Birrii 30 sun taane? Ishee. Birrii 500 isinii kenna. Abshiraa lakkii. Lakkisaa abba. Rakkoon qabu. Lakkiin boo'inaa bakka. Ilaamee? Lakki. Ishee abbaa koo. Shira. Ilboon na duraa dhufte haalli na duraa dhume jennaanan salphadhee bakkeetti hafe malee ilma koo kan akka keetii eessumni kan akka keetii kan jiru na fincile. Kunoo yabbuu kana na fincile. Guddisee fuutisee jennaan abbaa koo. Abshiraa bakka. Abbaa koo naa gaddaaf koo mootii koo nagaan sitti dhufu ka gooftaa koo umuriin kee naaf adeeratu abbaa koo ajaan kee abbaan koo aakhiraaf duniyaa. Amiin. Fi duniyaa wal aakhiraa. Amiin. Madiinaan keessa si haa kaa'u. Amiin. Makkaan madiinaan keessa si haa darbatee.